Timo qabna. Tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina. Tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala jala itti ol baafna. Waan tokkon sodaatina. Never doubt ummata Oromoo. Ummata Oromoo dhibbaa dhibban itti amanan. Ummata dhugaa qabu akka ta'e. Ummata tokkummaa cimaa qabu akka ta'e. Shufuroon gandaaf amantiin fiffiidu. Gabaan Oromoo isinitti himu. Itti himaa warra of wallaale kanatti. Gabaan Oromoo jaldaabni Oromiyaa liigoon isaa dhiiga qabsaa'otaatiin tolfame. Girgiddaan isaa muyni isaa lafee goototaatiin dhaabame. Abadan jumlaa malee chirichaaroo hin bitatu. Kana itti himaa. Nuni dhan jechuufi miti. Waajjira keenya cufan jechuufi miti. Nun ajjeesan jechuufi miti. Moojii warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'ota nuti. Qabsaan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee. Bilisummaa ummata isaa malee. Dhugaa ummata isaa malee. Tarsiimoo qabna. Tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina. Tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala jala itti ol baafna. Abadan waan takka beekuu qaban. Ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii ka danda'an nu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoof Oromiyaa akka isin argu kanatti arga. Mootummaa isaa ta'u inuma filata bakka. Inuma filata. Kanammoo dhaaduun hin goonu beeytu. Wal beeyna bar. Wal beeyna. Amma isaan maa yaadan beeytu. Miseensa miliyoona 7 qabnaa jedhan. 70 kenna caalaa onneef dhugaa qaba. Doolaara biliyoona qabnaa Arabaaf Chaayina faranjiin nutti kennanii jedhan. Midhaan qunnaa takkaa gabaree kennati caalaa hin sodaatina. Waggaa lamaan biyya kana galle kana jala deddeemnee waggaa siree jalatti qabnu. Ciraan siree birallee jaaraa turre beeki. Isinitti himu biyya tana qabaleerraa haga federaalaatti qabsaa'ota Oromoo jaarree jirra. Hin sodaatina hin shakkina. Nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti. Mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma. Wanni an dhaamu isinitti. Wanni nama hundaaf biyya kanaaf ta'u. Wanni nama hundaaf ta'u. Nama hidhuu dhiisa. Naman doorsisinaa nu sodaan kaasanu keessaa bade onnee hin qabnu. Diilolloofne nu. Ajjeesuuf illee rakkitina ummanni kun akka cirrachaati hin dhumu jala jala wal horaa jira. Gandaan qoqqonneettanii irraa hin deemina ganda hundattuu isuma saamaa jirtanii saamamaa akka jiru hin beeka. Hattuuf sagalee hin kennu kana beekadhaa. Wanni nu hundittuuf qopheessuu qabnu. Homaa akkanuma wuxuuti jetti malee filannoon hin godhama.
filannoo kanarratti wal falmina wal dorgomna Oromiyaattis Itoophiyaattis mootummaan filama filamnaan godhamu wama lama Oromiyaa keessatti warra Oromummaatti amanu ummata Oromoo abdatu waan keessa dabarre beekuu fi gatii itti godhu gara tokko warra ummata kabajaan qabne qawwee wayyaanee baay'ee irraa fudhattee caccabaas dhiifteef kana abdatu warra obboleeyyan fi orrutti gadi baasuu didee ollarraa jigii kadhatu kana jidduutti godhamti. Sadarkaa Itoophiyaatti warra sabaaf sablammoonni wal qixxummaadhaan qe'ee rabbi isaanii kenna irratti ka qabsoof aarsaa guddaadhaan deebisanii ijaaratan irratti Oromoon Oromiyaa irratti Somaaleen Somaalii irratti fuudhaa heerumaa ka du'aa jiruu ka waliin jireenya gaafii aadaati. Aadaan Oromoo akka cunqurfamu akka balfamu eenyummaa biyya ijaaruu keessaa dhiibame eenyummaan biyya tanaata ormaatiin ijaaramte nuyi maqaa keenyarraa kaasee hanga bifuma nu jijjiiruu dadhaban malee orma taanutitti kan godhamaa tureef kana ofirraa hambisuudhaaf sochiin kun godhamaa ture jechuudha. Kan sadaffaa seenaan akkuma reefu jedhetti ummanni seenaa hin qabne ummanni kaleessa hin beekne gara fuulduraa deemuu hin danda'u. Kanaaf gaafii eenyummaa Oromoo hoggaa jennu gaafii afaanii qabu. Gaafii aadaa qaba gaafii seenaa qaba takka eenyummaan. Lammaffaan eenyummaatti aanee ka seenu gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyaati. Oromiyaa tana rabbi nuu kenne. Sabbata rabbi turratti nu uume. Dachii qabnu tana abboo fi hayyoo irraa dhaalle miti. Orma irraa kaafattani jiran. Keenya miti. Qe'ee keenya irratti garuu laggeen keenya irratti ooyiruu keenya irratti sirnoonni dhufaa dabraan ummata keenya saamaa yoomsaa waan turaniif qabeenya keenya kan lafa jala jiru kan lafa gubbaa jiru kan qilleessa keessaatillee Oromiyaa keessatti itti fayyadamaa ta'uu qabna malee hiyyoomuu hin qabnu kan jedhu gaafiin lammataa. Gaafiin sadaffaa qe'ee teenya irratti Oromiyaa teenya irratti gandarraa hamma oliititti kan namni takka akka sirna naftanyaa sanitti ormi dhufee qawween nu bulchu lammaffaa akka zamana wayyaanetitti doobaaf du'aa nu keessaa baasanii ittiin nu bulchuun ta'uu hin qabu. Nama nuu ta'uun sagalee keenyan akka gaaf gadaatitti filanne heeraaf seera warri nu filanne tumuun buluudha jechuudha. Gaafiin Oromoo sadii tana irraanfatina sadii. Gaafii eenyummaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyati. Gaafachuu beektoni ka baharraa ka'e. Kaalii birraanfaa keessa turan. Oromummaan tuffatamtee dhiibamtee waan turteef nu namaa gatii miti. Dirree dhawaa keessatti bara san keessatti cidhaa dirratti namni keenya afaan ofiitiin sirbuu hin danda'u ture. Sochiin baharraa dhalate sochiin lixarraa dhalate ummanni keenya kan protestaantii gama lixaa jiru nuu fi rabbi jidduu dallaalli hin barbaachisu har'a qees balaayifaa jedhan dur gama lixaatiif gama bahaatii mayre suni tokko kana ragaansa laban Oromoon tokko addaan hin fagaatiin wal hin irraanfatiin amantii adda diidamtu Islaama waan taateef Kiristaana waan taateef baha waan dhufteef kaaba waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef odaa qabdanii mi odaa agartan kana odaa agartan kana laaftutti dhufne beektaa jennu odaa amma nu hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaaraam Gammadaa fa'atu mallattoo waloo Oromoo jee kaa'e. Hayilamaaraam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana ajjeesaa jedheen jara kan gadhiise maal jennaan ebaabin magdal ka cinqillaatu noo jedhan qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kalammataatitti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf gaafiin Oromoo kan eenyummaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabeenyati sochii baalee jechuu dhageessanii waaqa guutuu fa'aa dhageessanii miti kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse
qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhaqean lafa ajaa'ibaati. Baalee qofti Oromiyaa qallabuu danda'a. Garuu irboobsisoodhaan saamamaa waan turaniif qeeteenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu. Ashkara Oromaa ta'uu hin qabnu jedhaniiti kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kaafne jalatti deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kan sadaffaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruun. Hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura xirroorraa eegalteerraa, baharraa eegalteerraa, kibbarraa eegalteerraa, lixarraa eegalteerraa, jiddu galeessaa dhooteerraa, bara afran qallootirraa, baaleetirraa, maccaa tuulamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takka boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaadha. Tokko revival phase kan jennu kan dadammaqiinsa. Oromoon kun erga sirna Minilikiin cabee malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamuu eegalee booda hoggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin dura gaafii Oromummaa ta'ee miti. Hojiin duraa abboonni keenya qabsaa'onni nu duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf uummata kana dammaqsuu qaban turan. Sirboota amma akka Dumbushee Galaa Libirraan sirbuun jaalalaaf itti wal xabbasu deemnu kana laafaan se'inaa. Don't take it. Keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeesseet asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawaatti hamma kana mammarra shaaffaan gara Somaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo dura reediyoo sana eegale loltuu ture kubur zabanyaa keessatti warra Mangistuu Naawwayii wajjin Hayila Sillaasee garagalchuuf hojjete. Loltuun beekamaan qawwee qabu kuni qawwee barbaada dhiisee maal yaadachiisu walitti hidhuun the revival phase baroota 1960 irraa hanga 70tti hojiin qabsoo Oromoo keessatti hojjetame the revival phase sochii barattootaaf sochii qonnaan bulaa godhame keessatti reconstruction phase seenna. Yeroo Oromoo deebi'anii ijaaru uummata adda bilisummaa Oromoo dhaabuun barruulee adda addaa dhaabuun yeroo sanitti jaarmayni gubbaaf alatti maqaa icaatiin haa ta'u reconstruction phase keessatti wanni ta'e maali? Yaanni Oromiyaa jedhamu kun uummata keenya keessa akka seenu. Hayyoonni akka Hayilee Fidaa fi Sheek Marrashaat faan uummanni Oromoo qubee mataa isaatiin barreeffachuu qaba jedhanii barruulee qopheessanii uummanni keenya afaan isaatiin akka baratu gochuun. Uummanni keenya biyya alaa jiru warri asii dhiibamee bahee seenaa Oromoo barreessuun yaanni Oromiyaa Oromoo jedhu kuni mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu reconstruction waan diigame san deebisanii ijaaru Oromoo Minilik diige san deebisanii ijaaruun baroota 1970 irraa hanga bara 1991tti deemee jechuudha. 90 filannoo boodatti dhufna. Don't worry about the election. Waan keessa dabarre beekuu barbaachisa. Phase 1 1960 irraa hanga 70tti the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuu Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80moonni kun yeroo ammoo bareedaan keenya reconstruction hoggaa jennu tokko isin yaadachiisa. Yartuun amma waan deddeemtuun tokko akka beekaniif. Oromoo har'a gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantiitti adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoof gabbaan haramaa turte jechuudha. Oromoo dammaqsine Oromoon ijaaramet wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame biyya alaa dhaqee asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun baadhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beeyta hin cinqaminaa jedheen